Abbaa misaa'ilaa addunyaa sodaachisaa warroota dhihaa akkasumas addunyaa guutuu irratti misaa'ilaan isa rukuta jechuudhaan biyyoota kamiyyuuf kan hin jilbeeffamne Kim Jong-un. Kim Jong-un jecha isaa namni dhagahee fi gocha isaa namni arge hunduu kallattiidhaan namtichi fayyaa hin qabu jechuudhaan deebii kan deebisaniif yommuu ta'u, keessattuu warroonni lixaa fi deeggartoonni warroota lixaa kanneen baha giddugaleessaa fi baha fagoo akkasumas biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa, Laatiin Ameerikaa fi daangaa Afrikaanotaa irratti qubatanii argaman hundi isaa harka ol qabanii Kim Jong-uniin sodaa isaatti mul'isaa jiru. Guyyaadhaa guyyaatti misaa'ila kan beeksisuudhaan dhaadhessuun beekamuu fi misaa'ila ardii qaxxaamuru kan biyyoota irra darbin ardiilee jahan amma argamu kana keessa hundayyuu barbadeessuu danda'u yeroodhaa gara yerootti beeksisuudhaan galaana irratti yaaliidhaaf kan dhukaasaa jirudha. Yeroo ammaa kanas guyyaadhaa guyyatti misaa'ilota haaraa dhiheessuudhaan ardiilee qaxxaamursiisee galaanota gurguddoo addunyaa kana irratti kan keessummeessisuudha. Mootii Kooriyaa Kaabaa kan ta'e Kim Jong-un reefuu umriin isaa ijoollummaa irraa kan dhufee fi jeneraala waraanaa keessaa kan bahe biyya isaanii hoomaa waraanaatiin kan bulchuu fi bulchiinsa seera waraanaa keessatti gadi qabee kan waggaadhaa waggatti waraana kumaatamaan lakkaa'amu leenjisuudhaan gara raayyaa biyya isaaniitti kan makanidha. Addunyaan Kim Jong-un lakki maraataa miti nama biyya ijaaru jechuudhaan wal mormaa yeroo turanitti Kim Jong-un jeneraala isaa hirriba keessa yookaan osumaa dhaabbatu muge jechuudhaan rasaasaan mataa dhahee ajjeesuudhaan booda addunyaan guutuun namni kun kan jeneraala isaatiif garaa hin laafne nuufis garaa hin laafu jechuudhaan yoom addunyaan nikularaan barbadeessa jechuun sodaa isaanii himu. Warroonni lixaa Ameerikaa dabalatee biyyoonni birootis kanneen Awurooppaa fi Laatiin Ameerikaa irratti argaman walii ta'uudhaan biyya Kim Jong-uniin hoogganamtu Kooriyaa Kaabaa irratti qoqqobbiiwwan garaagaraa tuuluudhaan biyya qoqqobbiin hedduun irratti keette kan ta'e keessa argama. Kim Jong-un yeroo ammaa kana waggaa 40 guutuuf kan jedhanis jechuun ni jiru. Garuu namtichi kun guyyaa dhalootaa isaa dhaabbataa akka ta'e hanga ammaatti addunyaan wanti beektu hin jiru. Guyyaan dhalootaa isaa inni sirriin icciitii keessatti kan kaafamee fi gaafileen shanan waa'ee hoogganaa abbaa irree kanaaf deebi'an hanga ammaatti hin jirre. Warroonni lixaa abbaa irree jechuun maqaa isaanii haa moggaasaniif malee inni garuu biyya isaatiif akka dhaabbatetti kan falmuudha. Guyyaan dhaloota isaa hoogganaa kanaa yookaan Kim Jong-un gaafa amajjii 8 akka ta'e garuu namoonni hedduun ni amanu. Ta'us guyyaa dhaloota isaa sirrii ta'uu irratti walii galteen hanga ammaa godhames hin jiru. Kim Jong-un maaliif guyyaa dhalootaa isaa dhokse kan jedhan gaafileen garaagaraa biyyoota garaagaraa irraa yoo dhihaatu deebiiwwan garaagaraatis ni deebi'u. Biyya kana keessatti deebiin isaa irra caalaan isaanii kan deebi'u misaa'iloota yookaan meeshaalee waraanaa gurguddoo ijaaru kana guyyaa kanaan itti fayyadamuu danda'a jechuudhaan kan isaan yaadachiisanis ni jiru. Waa'ee nama kanaa guyyaa dhalootaa isaa qofa osoo hin taane bara 2011 waggaa 24 har'aa dura erga aangootti dhufee booda gaafiiwwan hedduun kan hin deebine akkanatti isiniif deebisuuf yaalleetiin jirra. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa ga'u jecha guyyaa har'aatiif sagantaan isiniif qopheessine mootii Kooriyaa Kaabaa kan ta'e Kim Jong-un irratti kan hundaa'udha. Hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra gara qophii keenyaatti isin dabarsina. Bara dhalootaa isaa irratti falmiin garaagaraa kan kaahamu Kim Jong-un Yuunivarsiitii Oksforditti barsiisaa siyaasaa kan ta'an Dr. Edward Howell namni jedhamu bara 1982 yookaan bara 1983 akkasumas bara 1984 jechuunis baroota sadeen kana akka ta'uu malu garuu itti dhiheenyaan ni dubbatu. Ta'uu malas ta'uu dhabuus ni danda'a. Guyyaa dhaloota isaati jedhamee amanamu garuu amajjii 8 biyya kooministii kana keessatti guyyaan hojii idileetiin. Guyyaan dhaloota abbaa isaa Kim Jong lammaffaa garuu gaafa gurraandhala 16 guyyaa gorsa calaqqisaa jedhamuudhaan kan beekamudha. Guyyaan gorsa calaqqisaa kun maal akka ta'e garuu biyyootuma kana keessatti kan beekamudha. Guyyaan akaakayyuu isaa Kim lammaffaa Saangaamom gaafa ebla 15 guyyaa biiftuu jedhamuudhaan beekama. Odeeffannoon baay'een yookaan kan waa'ee maatii isaa ilaallatu ammallee garuu icciitiidhaan kaahameetii jira. Dhimma Kooriyaa Kaabaa qofaatti kan qoratu Dr. Howell Kim obbolaa abbaa biraa kan abbaa biraa irraa dhalatan akka qabu ni beekna jechuun ni dubbatu. Obboleessa isaa kan abbaa biraa irraa dhalate Kim Jong namni jedhamu bara 2017 Maaleeshiyaa keessatti akka ajjeefames ni beekama. Abbaan Kim Jong-un kun yoo xiqqaate haadhotii warraa 4 kan qabuu fi
amanamaa ta'us jireenyi dhuunfaa isaa garuu ija uummataa duratti waan mul'achaa ture osoo hin taane kan icciitiidhaan dabarseedha. Haati isaa Koo Yaangi Huutii Jaappaanitti akka dhalattee fi bara 1960moota keessa Kooriyaa Kaabaa hojii dhaansuudhaaf yookaan hojii barbaachuudhaaf hojii daansiitiif deemtee akka jedhamus ni dhagahama. Abbaan Kim Jong Un garuu ishee haadha warraa kana godhatee akka fuudhes dhagahameera. Bara 1973tti yeroo isheen Jaappaan daawwattu suuraan kaatee bara 2018tti uummataaf ifa ta'e. Gaazexaan Kooriyaa Kaabaa Kooriyaan Taayims jedhamu yoo Yaang namni jedhamtu tun sababa labbii Jaappaan taateef hojii daansii keessa waan turteef waa'een ishee uummata Kooriyaa dhokfameera jechuun kaahaniiru. Jaappaan yeroo waraana addunyaa lammaffaa qarqara galaanaa Kooriyaa qabattee turteerti. Jaappaanitti dhalachuun akka sadarkaa hawaasaa gadi aanaa jirtuutti ilaalama. Kim Jong Un lammaffaan waan heerumteef jireenya qananii jiraachaa turte jechuunis Dr. Heewel dabalaniiru. Haati warraa Kim Jong Un eenyu akka taate mirkanaan waan beekamu hin jiru. Haadha warraa Ri Sol Ju jedhamtu akka qabuu fi kan beekamu yommuu ta'u garuu yoom akka wal fuudhan icciitiidhaan kaahataniiru. Kan beekamuu baatus bara 2009tti akka ta'e garuu ni shakkama. Waa'ee Ri Sol yookaan Ri Sol Ju nama jedhamu kanam haadha warraa mootii beekamaa Kooriyaa Kaabaa kan ta'an Kim Jong Un ta'uun shamarree yeroo weellistu qalbii Kim Jong Un boojite ta'uun dhagahamee ture. Weellistuun Kooriyaa Kaabaa maqaan ishee maqaa ol'aanaadhaan leelliftu kun mootii kana ija buutee akka inni fuudhes dhagahameetiin irratti mirkaneeffamee ture. Kana ammootu kan qoratu Dr. Hawel nama jedhamudha. Miseensi paarlaamaa qondaalatti kaa'eeruudhaan Ri Sol Ju bara 2005 garee atileetotaa waliin yeroo dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii Eeshiyaa Kooriyaa kibbaa daawwattee turte. Chaayinaatti garuu muuziqaa baratte jechuun lafa kaaham. Kooriyaa Kaabaa haadha warraa Kim Jong nama jedhamu yookaan haadha warraa mooticha kanaati jechuun alatti odeeffannoon dabalataa hanga ammaatti wanti inni bahin jiru. Sababni isaa garuu waatiin kana hundayyuu maatiin warra Kooriyaa Kaabaa kun guutuun isaa icciitiidhaan kan guutame waan ta'eef dhimmi maatii mirkanaan hin beekamne ammoo Kim ijoollee meeqa akka qabu hanga ammaatitti ifaawwanni kaa'amee jiru. Ri Sol Juun bara 2016tti ija uummataa duratti dhokachuudhaan waan ulfataateef jedhamee garuu ergasii waan ifatti mirkanaa'e osoo hin jirin uummatatti baate. Ijoollee lama bara 2010 fi 2013tti dhalatan akka jiran amanama garuu saalli isaanii eenyu akka ta'ee fi maqaan isaaniis eenyuun akka ta'e hanga ammaatti wanti beekame tokkollee hin jiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa kun intala isaa lammaffaa akka taate kan amanamu Kim Ju A nama jedhamu yeroo isheen ganna 10 turtetti waliin uummata duratti mul'atee ture. Bara 2013tti yoo xiqqaate Al-5 uummata duratti mul'atanii misaa'ilotaa fi rookettiiwwan garaagaraa waliin daawwataniiru. Ammallee waa'ee ijoollee nama kanaa wanti ifatti beekamu jiraachuu baatullee akka Dr. Hewel jedhanitti garuu taphataan kubbaa kaachoo Ameerikaa duraanii kan ta'e Deenis Roodnaan hiriyyaa dhihoo Kim Jong Un waan ta'eef bara 2013tti maqaa intala isaa amma jirtu kanayyuu isatu uummatatti baase jechuun dhagahama. Ijoolleen baras qaban garuu waan muraasatu waa'ee isaanii beekama. Haati isaanii eenyu akka taate hin beeknu jechuun waa'ee mootii Kooriyaa Kaabaa kana haa walitti dhihaataniyyuu malee keessoo isaa akka hin beekne ifatti dubbatama. Dr. Howell faallaa xiinxaltootaa fi dhaabbata basaasa Kooriyaa Kibbaatiin Kim Ju A hoggansa dhaluudhaaf yookaan hoggansa mootii amma isaan jiranii kana dhaaluudhaaf qophaa'aa jirti waan ta'eef kanaaf uummatatti hin mul'anne jechuunis ni kaa'u. Isheen garuu ijoolleedhaan obboleettiin Kim akkaan dhageettii fi muuxannoo qabdu irra caalaa obboleessa ishee dhaaluudhaaf dorgomtuu ta'uu malti jechuunis ni dubbatu. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa yeroo misaa'iliidhaan dhukaafamu tapha kubbaa miilaa fi kan irratti inni mucaasaa waliin mul'atu nama maatii arjaa ta'uu isa agarsiisuuf jedhaniiru. Kooriyaa Kaabaa fi hoogganaan ishee sababa oomisha meeshaalee waraanaa nikularaa fi baalastik misaa'iliin biyyoota lixaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomanii irraa qoqqobbii hedduun irratti tuulameera. Dr. Howell qorannaa kana keessatti akka ibsanitti Kim Jong Un qoqqobbii ofirraa kaasuudhaaf waan danda'e hunda ni raawwata garuu waggaa waggaadhaan qoqqobbii haarawatu isaanirra kaahama. Biyyattiin qarshii seeraan alaa mootummaan biyyattii itti fayyadamu kan qabduu fi Kim kana qabachuun isaanii
maatii isaanii fi inni jireenya qananii akka jiraatan godham. Biyyoota addunyaa garaagaraa Kooriyaa Kaabaaf qarshii kennuudhaaf eeyyamamoo ta'an kan jiru yommuu ta'u, garuu hanga ammaatitti qarshii mataa isaaniitti fayyadamu. Namoonni Kooriyaan Kaabaa adda baatee jirtu kan intarneetii illee hin qabnetti yaadu. Intarneetiin mootummaan itti fayyadamu garuu ni qabdi. Waraanni saayibarii tarsiimoo murteessaa ta'etu jira. Biyya sanatti kan hoogganu garuu dhoksaadhaani. Hooggansi Kiim koompiyuutara biyyoota biraa bituurraa maallaqa diinagdee ittiin adamsiisuu fi sagantaa niwukilaraa isaaf qarshiitu hafa jechuun dubbatu. Haasaa agarsiisa bara 2020 qophaa'e irratti eenyummaan adda nama kanaa mul'atee ture. Loltoota isaa yeroo waraaram yookaan kan weerara hojii hojjetaniif galateeffatanii turan. Waa'ee rakkoo biyyattii gaafa haasa'u imimmaan isa qabachaa kan turee fi akkasitti miira ibsachuudhaan waan takka hin baratamne uummata duratti bahee dubbateera. Kun jaalala biyyaa akka inni qabu kan agarsiise yommuu ta'u, akka biyyoonni lixaa jedhan abbaa irree osoo hin taane kan uummata isaatiif quuqamu ta'uu agarsiiseera. Kanneen yeroo biyyattiin rakkoo diinagdee keessa jirtutti kabaja agarsiisuuf ta'uu mala jechuun shakkanis heddumminaan ni mul'atu. Haa ta'u malee jireenyi qananii hoogganaa Kooriyaa Kaabaa kun waan faallaa agarsiiseetiin jira. Kiim Joong Un akka akaakayyuu isaa gochaa ture imala dheeraa baabura qananii fayyadamuudhaan ni deema. Imala bara 2001 abbaan Kiim lammaffaa Saang taasisan irratti wajjin kan ture koomaandariin Raashaa kitaaba isaa keessatti yoo barreessu qabeenya akkaan guddaa ta'e akkaan qaalii ta'e jechuun ibseera. Gosa nyaataa kamiyyuu kan Raashaa, kan Chaayinaa, Kooriyaa fi Jaappaan akkasumas kanneen biyyoota hedduu kan barreessee fi Paarisitti nyaataa fi gosa wayinii adda ta'e akka ajajes dubbateera. Xayyaara dhuunfaa fi imaltoota kan geejjibaa qofaa isaatti qabuu fi maloota ittiin qananii kana fayyadamuudhaan imalan jireenya hiyyummaa uummata Kooriyaa Kaabaa waliin yoo madaalamu garuu faallaa ummataatiin kan mul'atudha. Jiraattonni Kooriyaa Kaabaa hanqinni nyaataa akka jiruu fi ollaan isaanii beelaan akka dhumanitti kan himanii fi bara 1990 irraa qabee haalli biyyattii keessa jiru haalaan hammaataa dhufeera. Mootummaa qofa osoo hin taane hoggansa cunqursaa ta'es akkasiin turuu kan barbaadu waa'ee uummata miiliyoona 26 kana dhimmamuu hin fakkaatu. Kuni ammoo tasumaa gara fuula duraatti adeemsisuu kan hin dandeenyedha. Kiim Joong Un biyyoota lixaatiin kan walitti gaarreeffatu yommuu ta'u, guyyaadhaa guyyaatti garuu misaa'ila isaa yaaluu ittuma fufaatiin jira. Dhimma uummata Kooriyaa Kaabaa kun garuu uummata akka uummataatitti rakkoo keessa kan galchedha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenyam Kooriyaan erga garagaratti fottoqxee Kooriyaan kibbaa yeroo ammaa kana biyya gammadoo fi kan diinagdeen ishee badhaate yoo taatu, Kooriyaan Kaabaa sadarkaa warra hoggansaatti qofa badhaadhina kan qabduu fi uummanni isaanii waggaa waggaadhaan beelaaf lubbuun isaanii kan bahanidha. Kooriyaa Kaabaa irraa waan hubattan karaa koomentiitiin nu biraan gahuun dagatina. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa waan nu dhageeffattaniifis galatooma.